Egaan kabajamtoota hordoftoota akka sawana kana sinirraa badeetiin jira wanti sinirraa na barreeffames gaa hin beektu ana darbesinii himee tanan ture akka wantoonni baay'ee wantoonni sodaachisaan jechuudha baay'ee jireenya koo irratti illee wanti baay'een na sodaachisa maatii akka ture isinitti odeesse tanan ture jechuudha akkasuma immoo wantoota garaagaraa kan sirreessuudhaaf jechaatii jiru jireenyi makootiifuu jechuudha haala kamiin beetuma galuudhaafu of sodaataa akkan ture. Isinitti odeesse tanaan jira hin beektanii jechuudha ammas immoo toon jaallatee jechuudha wanti hundinuu kan ta'u erga ta'een booda immoo wanti godhan hin jiru erga ta'een booda waan hundumaa dandamachuudha waan hundumaa danda'uudha waan namatti dhufte tokko immoo danda'aniituma baataniituma malee akka namatti dhuftetti hin dubbanna soo jedhan akka namatti dhuftetti wanta isaan hin goona soo jedhan humni namaaf hin danda'usi hin ta'usi jechuudha. Kanaaf iyyuu baay'ee tokko sammuna kana haala ulfaataa keessan ture waaqayyo galateeffamu garuu har'a ga'ee tanan jira nagaa isin hin gaafanne nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtanii fayyaa qabdanii kabajamtoota hordoftoota koo nagaan qaba galata rabbii bakka jirtanitti nageenyi rabbii isiniif haa baay'atu hunduma keessaniif egaan haalichi baay'ee ulfaataadha iddoo dheengadda isinii waraabee tanan ture gaafa maalitti gaafa qidaamee isinii waraabee miti. Gaaf sanarraa kaasee wantichi baay'ee ulfaataadha jechuudha dhugaa dubbachuudha fi egaa haalichiin amma ani keessa jiru kuni haala ani silaatti jiraachuu qabu miti jechuudha sila haala amma ani keessa jiru kanatti sa'aatii kanatti sa'aatiin itti taa'ee boqonnaa itti godhadhu sa'aatiin itti taa'ee ilmoo koollee kunuunsadhu ture ofii kootiif illee boqonnaa itti argadhu ture garuu immoo waaqayyo haa galateeffamu akkas hin taane jechuudha wanti hundinuuyyuu ta'eetii jira erga ta'een booda immoo wanti nani godhu tokkollee hin jiru haa ta'u malee immoo isumaa ta'ee ka'ee namni gaafa jireenyuma itti jiraattu keessattuu osoo wanti badees badee wanti ta'ees ta'ee otoo nagaa qabaatanii mana keessatti namatti tola jechuudha wanti itti ba'ees ba'ee garuu egaa erga ba'een booddees argitaniiti jirtu maal akka jechaatii ture maal akka ta'aatii ture gaafa sanarraa jalqabee jechuudha gaafa dhufee as dhufee deeme sanarraa jalqabee aga ammaatitti abidduma keessa jiraachuu dandeessu jiraachuu akka jirutti na ilaaluu dandeessu jechuudha. Baay'ee tokko ulfaataa akkasuma guyyaa kaliisaa deemitiniin ture jechuudha mana himannaa dhaqee tanan ture ani kana booda jechuudha maaliifin wanti tokko ani garuma biraatiin illee wanti tokko na mudate akka isarraa hin bu'amne jechuudha himata galfadhee tanan ture. Kanas haa ta'u malee namni tokko sababa tokko malee lafaa ka'ee nama himachuu hin danda'udha kan isaan jedhaatii turanii baay'ee tokko ulfaata jechuudha dhugaa dubbachuudha fi amma kana kan hin jedhamne baay'ee ulfaata sababa tokko malee nama tokko shakkuudhaan akkasuma immoo yoo akkas waan akkanaan na godhaa waan akkasiin na ta'a jedhamee namni tokko otoo dhimma tokko hin qabaatin osoo kanaan dura waan tokko intinii hin jedhin namni tokko lafaa ka'ee himachuun hin danda'amu himata irratti banachuun hin danda'amu dhimmi tokko jiraatu malee ragaa qubsaa tokko qabaattu malee jedhame. Himannaa namni nama tokko akkasumaan lafaa ka'ee nama himatu dirqama waan tokko yoo himachuu barbaadde ragaa qabaachuu qabda maaliif sababa maaliitiif nama kana kan shakkite namni kun sababa maaliitiif akka waan kana narratti godhattee shakkiteef wanta tokko intini tokko qabaachuu qabda ibsa tokko yookiin ragaa tokko qabaachuu qabda lafaa kaatee raawwatte waan akkasii namarratti yaaduu hin qabdu jedhame. Egaa akka beekamu nuti kana duras akka jeequmsaarra turre akka jaarsoliin illee nuuf ta'anii galmeen keenya kana duraallee akka achi jiru isinii himee tanan jira inni illee akka jiru hunduma isaa dubbadhee ka'ee jaarsoliin nuuf ta'anii akka araara nuuf bootanii araarri sun immoo yeroo sanatti milkaa'ee ergasii akka shaarame hunduma isaa jechuudha achi itti odeessite nan ture achitti. Haa ta'u malee amma kana hundayyuu ani kana dura dhaqee raawwatee waan ta'e achitti ofiisaatiifis isaanuma faana waan ta'eef intineen isaa jara faana waan rikshinii garaagaraa qabuufu tarii achi dhaqee raawwatee ana dursee waan tokko dubbate ta'ee naaf hin galle garuu fudhatama naa godhachuutii didan jechuudha. Kan hundumaa gaafa itti mee jiru anuu daa'ima haraasii kana baadhee akkasittiin dhaqee raawwadhee fudhatama naa godhachuu didan kanumayyuu jechuudha. Ishii bakka guyyaa biraatitti torban har'aatitti deebi'ii kottu ganaa ilaalanuu ana har'a kanan kanatti hin jiru har'a sa'aatii kana kanan manaa bahee daa'ima duudaa kana qabadhee nama olii gad deemuuyyuu miti silaatoo akka seerati silaa akka uumati jechuudha nama daa'ima kana mana taa'ee raawwatee hanga isiin guddattutti anis hanga guddina jabaatutti daa'ima kana faana taa'ee yeroo dabarfatuu qabu yookiin immoo silaa ta'u isaan immoo akkas jedhanii jechuudha.
kanaaf iyyuu wanti nani jedhu tokko illee hin jiru haa galatoomanii isaanis egaa torbanitti jechuudha kan isaan isa iyyuu laal himannaadhuma sana iyyuu himatuma iyyuu banuudhaaf torbee tokko jechuudha kan isaan naaqabe himatuma iyyuu namni kun taraa wanta tokko gaafa narraan ga'ee namni kun naaf haa qabamu yoolani waan tokko illee miidhaan tokko narra ga'e kanan jedhu himatuma galfachuudhaaf isa iyyuu torbeedha jedhan jechuudha torbanitti deebi'i kottuu naan jedhan. Kanaaf iyyuu ani maal akkan bakka maal imman kaleessa akkasitti noolee jechuudha. Har'allee akkasumatti kun hanga ammaatitti ture. Akkasuma kaleessarree dhufee raawwatee ture. Balbalarraa banuu dinnee zimmenneen sa'aatii meeqattoo dhufee bareeda jettu. Halkan jechuudha kan inni dhufu. Halkan sa'aatii 9 moo waan akkasiititti jechuudha. Hindi sa'aatii sana dhufee ana maalla gochuudhaaf natti dhufa. Maalla gochuudhaaf jechuudha. Sa'aatii 9 halkan sa'aatii 9tti dhufee bareedee batii ture jechuudha. Achiin ani zimmi jedhee akka carraa ta'ee waan nama dhibu jechuudha. Sa'aatii sana sa'aatii 7 waan akkasitti halkan ka'ee raawwadheetan biddeen tolchaatee ture. Guyyaa isaa biddeena tolchine mabraatiin nu jalaa badeetii ture. Achiinan halkan ka'ee raawwadhee mucaa kan koos eegaa ijoolleen isaan kun rafanii jiru biddeen tolchaatee ture. Kun viidiyoo asirra jiru kana ilaalaadha. Viidiyoo waraabatanan ture jechuudha. Naasuudhaan dhugaa waaqayyo naasuudhaan viidiyoo addaan kutee viidiyoo waraabuu dhiisee ergan hojii koo xumuradheetii jedhee maal jedhee viidiyoo isinii muraasa tokko irraa waraabee viidiyoo kana gubbuma irratti ilaala kunoo isinii innaa akkasiin isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota koo waan baay'ee tokko ulfaatudha jireenyichi baay'ee ulfaataa jira ani maal akkan ta'u hin beeku erga deemte deemi jedheen isiniin jira ani garuu ananan maan tokko ananan rakkisinii garummaa ani dubbii hin dhiisu maaf hin dubbii hin dhiisne jireenya koo dhufee na baxabbaxeetii jira. Erga yeroo duraanii sana argitanii jirtu bakka adeemu jedhee waan hundumaa hatta obboleettiin kiyya hanga biyya alaatii anaa jettee raawwattee tiraanspoortii kutattee hanga biyya alaatii kaatee dhuftee raawwattee wantoota tokko naa sirreessitutti ga'eetii ture waan hundumaa sirreeffadhee bakka jireenya koo jiraadha jedhee raawwadhee ergan ani murteeffadheetii ka'ee dhufee raawwatee anaan na jeeqe jechuudha. Achi as deebi'uun isaa suni achi dhufee raawwatee too nan araarame jedhee jaarsummaadhaan ta'ee ta'uun isaa suni waan gaarii kam naa gochuu barbaadeeti maallaaf yaadeeti ana kan na aarsaa jiru kan jechuudha. Ammoo isumayyuu ta'ee erga wanti hundinuu ta'ee raawwatee araaramnee walitti deebinee jaarsi nuuf taa'ee araaramnee jennee intallettii faana dhufanii raawwatanii wal arganii ana manumatti dhiisee dhaqee hoteela wajjiniin bulee achitti. Kanaaf iyyuu jechuudha ani nama kana maali jedheen isa faana jiraadha. Amma immoo erga gaafa fedhe ba'ee raawwatee akka barbaadetti karaa barbaadeen deeme gaafa fedhe galee maaliif ani qodaadhaa mana keessatti ani qodaadhaa moo kanatti fayyadamu anatti maalidhaafi ani ishimti sinuyyuu minaayina seetnaat dubartii maaliti ishiin sunuyyuu dubartii dhuma maaliti ana nagarramtee na dhiisuu dudde ishimtiyyuu jechuudha. Abbaa manaa kooti ani mee girrimme kannaan jedhu jechuudha. Isinti warrumti dubartootaa akkasitti amma abbaa manaa nama faana jiraatan kun jireenya boruu na faana jiraata itti fufeen faana jiraadha jettaniiti moo baqqaa yookiin jireenya isaa borcee tanan baxabbaxee keessaa ba'a anis silaa talkas kaasii ta'ee tanan jira wajjinumaan talkas akkasaan jiraadha jedhaniiti moo ምን አይነት ሀሳብ ናቸው? ቆይ ምን አይነት ሀሳብ ነው ራሳችሁ ውስጥ ያለው? ሀሳብ ማለቱ መታሳኒ ከሰታ ሀሳብ ማለት ሰሙሳኒ ከሰ ከንጅሩ ምን አይነት አስተሳሰብ ነው? ቆይ አስተሳሰቢ ማለት ሰሙሳኒ ከሰት ቀበተኒ ጅሩ አኒ ጋፊ ጉዳ ከነቲ ተይ ከነ አኒሞ ኦዙማ አሲሙራኒ ዱባን ነባሰን ዮኪን ዋንተ እነ ጎዳኒ መሌ ጅሬኛ ከሲ ጅራችሁን በርባዶቹ በፍጹም ጅሬኛ አከሲ ጅራችሁን በርባዶ ጅሬኛ አከሲ ጅራችሁ መና በቃ ዱኢለ እቺ ኡፈቲ ሰሬን ነኛችሁ ወየቹ ሰሬን ድሬን ፈቆኛችሁ ወየ ጅሬኛ አከሲ ጅራችሁ መና hinjiraat jireenya akkasii hinjiraatu jechuudha. Inni ganta abi hinjiraat hin ta'uufi hin deemee raawwatee wajjuma gangalataa deema jechuudha. Iddoo jirutti deeme achumatti deeme wajjum gangalataa jiraata malee ani asitti isaan faana isaan achi borcatanii raawwatanii dhufanii ana faana jiraachuuf moo hinjiru waan akkasii hinjiru jechuudha. Hinjiru isuma dhugaa dubbachuuf hinjiru jechuudha. Amma surma sammuu waan goona baatee jira. Yaada keessa bakka wanti ta'e waan ta'e nan ta'aatiin hin jira jechuudha. Yaadni kan koo waan biraa keessa sammuun kan koo waan biraa keessa na yaada jechuudha. Bafusuu waan magaarii tokko na yaadaan jiru. Kanaafuu
wanti godhu tokko hin jiru wanti jiru kana isiniin jechuu barbaadeen kabajamtoota